Kanaaf yaada namaatirraa fagaachuudhaan isa waaqayyoon jireenya keenyattiin qulqulleesse kanaan of jabeessuun gammaduun jabaachuun barbaachisaa kan ta'u saba waaqayyo. Kanaaf waaqayyoon jireenya keenya jaalala isaa nutti mul'ise. Jaalala walirraa hin cinne, jaalala nan istaappii ta'e, jaalala waaqayyoon yeroo hundayyuu jireenya keenya ittiin qulqulleessu, ittiin karaarra buusu. Kun immoo jaalala qabatamaadha. Yeroo baay'ee jaalalli qabatamaan hin mul'ata. Jaalalli namallee ittiin jaalanne jennu maal ta'uu qaba? Hin mul'ata. Nan jaaladhaan mul'achuu qaba. Waaqayyoon sinin jaaladhaa akkanumatti taa'ee nutti mee otoo hin ta'in ilma isaa tokkicha fannoo irratti ol baasuudhaaf nu adabuudhaan mul'ise. Ulfinni isa. Kanaaf waaqayyoon jaalalli inni nutti mul'ise kun jaalala guutuu, gaarummaa guutuu, filsifinaa jaalalaa miti kan haasa'aa jiru. Yookaan immoo saayikooloojii yookaan yaada jaalalaa miti kan haasa'aa jiru. Dubbiin eessaa dhufe miti. Qabatamaatti waaqayyoon jireenya keenya keessatti onnee, sammuu, yaada keenya keessatti jaalala isaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gadi naqe, hin mul'ise, reflekti godhe, du'aa nu kaase, nu jabeesse jennee kanaaf dubbanna. Kanaaf waaqayyoon nama fayyaduu waa ifiyyuu miti. Namoota hin fayyiniifuu waaqayyoon gaarummaa isaa, common grace isaa keessatti mul'iseera. Namoonni ilmoo waaqaa ta'anii dhalatan nama ta'uu fi ilmoo waaqaa ta'uun garaagarummaa qaba. Namni hundumtuu nama waaqati. Ilmoo waaqaa ta'uun garuu garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin ta'a. Nama hundumtuu waaqatu uume. Nama hundumtuu uumama waaqati. Nama hundumtuu waaqarraa eebba qabu. Eebba nyaataa, eebba ilmoo godhachuu, eebba common grace nama hundumaaf waaqayyoon kenne aduu baasa, qilleensa qaba, waa hunda qaba. Ilmoo waaqaa ta'uun garuu garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin dhufa. Nama hundu ilmoo waaqayyoo miti. Garuu uumama waaqayyooti malee. Kanaaf waaqayyoo ilmoo isaa ta'uudhaaf karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina waaqayyoon kenne kana hubachuun barbaachisaa ta'a. Kanaaf kun egaa onnee namaa keessatti gannamu, onnee namaa jijjiira, onnee namaa jabeessa. Kanaaf macaafa Roomee kana boqonnaa 8 lakkoofsa 35 gaafa laaltani jaalala waaqa Kiristoosiin eenyutu addaan nu baasaa? Hidhamuutu addaan nu baasaa? Rakkinatu addaan nu baasaa? Dhibeetu addaan nu baasaa? Meeshaa waraanaa yookaan waraanama addaan nu baasaa jedheet rhetorical question yookaan immoo gaafii gaafata. Gaafiin kun mamaa kan hin qabne jaalalli Kiristoosin addaan baasuu kan nu danda'u tokkoyyuu hin jiru jechuusaati. Nuyi fi jaalala Kiristoos kan addaan baasuu danda'u tokkoyyuu jiraachuu hin danda'u jechuusaati. Kanaaf macaafa ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 gaafa laaltani jaalalli waaqayyoo akka nu jaalannetti otoo hin ta'in akka nu jaalatteetti. Jaalalli waaqayyoo haga nu jaalanne otoo hin ta'in haga inni nu jaalateedha. Ammayyuu jaalalli nu waaqayyoof qabnu haga nu waaqayyoo nu jaalatee miti saba waaqayyoo. Haga tokko hubannee waan xiqqoo keessan argina malee jaalalli waaqayyoo nu kenne daangaa hin qabu. Haga waaqayyoo nu jaalate maa jaalachuu hin dandeenyu. Nuyi nama dadhabaadha. Ammayyuu fayyinee otoo jirru fayyinee otoo waaqayyoo beennuyyuu jaalalli waaqayyoo nu kenne arguu kan dandeenyu haga tokko. Hubannaan keenya haga tokko. Jaalalli waaqayyoo nu kenne garuu bakka keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma isaa adabuudhaan fayyina nu kennuudhaan isa qabdii gochuudhaan isa bakka keenya buusuudhaan isa bakka keenya adabuudhaan jireenya jaalala barabaraa nu kennuudhaan jaalala isaa waaqayyoon as baase. Kanaaf hafuura qulqulluun onnee keenya keessatti macaafa Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 5 gaafa laaltan sababii waaqayyoon jaalala isaa karaa hafuura qulqulluutiin nu kenneef garaa keenya keessatti dhangalaaseen gammachuu qabna. Onnee keenya keessatti garaa keenya keessatti jaalalli waaqayyoon karaa hafuura qulqulluun gannaqee daangaa hin qabu. Maal jennee haasa'uu dandeenya? Maal jennee dubbachuu dandeenya? Jaalalli waaqayyoon nu kenne. Dhiiga isaa gannaquudhaan jaalalli waaqayyoon nu kenne. Kanatu nama jabeessa. Kanatu jireenya namaa transformed godha. Kanatu cubbamaa gara wangeelatti waama. Kanatu jireenya dabaa karaa fayyinaatti waama. Kanatu jireenya ilmoo namaa karaa sirriitti deebisa. Kanatu jireenya namaa karaa irra buusa saba waaqayyo. Kanaaf jireenyi namaa kanatu jijjiira. Fakkeenya tokko dubbachuudhaaf waan tokko irraa kanan dubbise namatu abbaa tokkotu ilma isaa daa'ima xiqqaa guddisa. Haadhan qabu daa'imni kuni abbaan kun qabeenya hin qabu bara dheeraa dudda waan ta'edha waan qabatamaadha. Daa'imni kuni abbaa isaa wajjin jiraata. Yeroo hunda abbaa isaa wajjin bahaa galaa qabeenya gaarii hin qabani. Biyya qorraa keessa jiraatu cabbii jira maalitu jira konkolaataa gaarii hin qabani mana gaarii hin qaban. Yeroo hunda iyyuu abbaan isaa waa'ee isaa dhiphata waa'ee daa'ima kana. Garuu waaqa beeka abbaan isaa.
Daa'imni kun waan baay'ee hubachuu hin danda'u daa'ima xiqqaadha. Kanaaf guyyaa tokko abbaan isaa daa'ima kanaa maal jedhaani ollaa isaanii nama qabeenya qabu jira. Yeroo ayyaanni dhufu qabeenya ijoollee isaaniitii bitu, kafana bitu, waan gaarii bitu, ijoolleen kan ittiin taphatu bitu, waan gaarii ijoollee isaaniitii bitu, qabeenya waan qabaniif, konkolaataa qabu, jireenya gaarii qabu, bahaa galli isaanii hin mul'ata. Daa'imni ollaa isaanii jiru kun immoo hiyyeessa. Abbaan isaa kun guyyaa tokko maal jedha daa'ima isaa kanaani ani warra abaluutiifan si kenna isaan biratti guddatta isaan biratti gaafa guddattu qabeenya gaarii qabaatta yeroo ayyaanaa nyaata gaarii nyaatta kafana gaarii si bitama waan ittiin taphattu mana barumsaa gaarii deemta kanaaf isaan biratti galtaa jedhee jara kana wajjin haasa'eera maal sitti fakkaataa jedhee mucaa kana yeroo haasofsiisu daa'imni xiqqaan kun waan inni jedhee deebise ilaala akka jedhe abbaa isaatiin. Qabeenya gaariin qabaadha mana barumsaa gaariittiin baradha yeroo ayyaanaa bashannana gaariin qabaadha ijoollee gaarii keessattan guddadha kafana gaarii naa bitama kun hundumtuu gaariidha garuu jaalala ani sii qabu waan hin caalleef ani deemuu hin barbaadu jedhaan. Jaalalli waaqayyoon nu qabu argitanoo ta'e jaalala daangaa hin qabne meeshaadhaan kan hin jijjiiramne yaadan kan hin jijjiiramne yeroodhaan kan hin jijjiiramne yaada namaatiin kan hin jijjiiramne waaqayyoon jireenya keenya irratti kenna. Kanaaf waaqayyoon jireenya keenya justified godhee jira jaalala isaatiin jireenya keenya jijjiireera. Maalirraa nu oolche? Adabbii bara baraatirraa nu oolche. Lakkoofsa 9 kanuma dubbata. Kanaafis immoo nuyi dhiiga isaatiin dhangala'een qajeelchota erga taane amma immoo caalatti isumaan immoo dheekkamsa waaqayyoo jalaa ooluuf jirra. Ijoollee dheekkamsaa miti. Waaqayyoon jireenya keenya irratti gaarummaa isaa adabbii bara baraatirraa nu oolcheera. Dheekkamsa bara baraatirraa nu oolcheera. Dhiphina bara baraatirraa nu oolcheera. Du'a bara baraatirraa nu oolcheera. Abaarsa bara baraatirraa nu oolcheera. Waaqayyoon ulfinni isaa. Kana haasofnu onnee namaa ooyisuuf miti. Onnee namaa jajjabeessuu duwwaaf miti. Onnee namaa akkanumaan waan hin taane namatti himuudhaaf miti. Kanaaf jireenya ilmoo namaa jaalala qabatamaadhaan yeroo tuqamu ilmoon namaa hin jijjiirama. Ilmoon namaa hin jabaata. Ilmoon namaa ifa waaqayyoon kenne arga. Ilmoon namaa gaarummaa waaqayyoo arga. Ilmoon namaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqa arga. Waaqa arguuf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos arguun. Kiristoos arguudhaaf immoo jaalalli waaqayyoon fannoo irratti ol bahee dhiiga isaa gannaquudhaan nu taasise dheekkamsa isaarraa nu oolcha. Caalatti dheekkamsa qajeelloo nu godha. Eenyu qajeellan waaqayyoo fuulduratti yoo Kiristoos hin fayye malee. Karaa Kiristoos yoo ta'e malee eenyu qajeelloon akkuma caafa Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 10 sin dubbisu tokko illee hin jiru. Qajeelloon namni ta'uu danda'u jira. Namni qajeelloo jedhamee waaqa fuulduratti waamamuu danda'u jira lafa kanarra. Bara duraarraa jalqabee hagamma hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Dheekkamsarraa ooluu kan danda'u tokko jira hin jiru. Gara waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin garuu qajeelloo taane. Dheekkamsarraa oolle fayyina bara baraa arganne lakkoofsa 9 boqonnaa 5 lakkoofsa 9 kana laala. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waaqayyoon waan cimaa tokko jireenya namaa keessatti wanni raawwate tokko kana nuyi nu oolche nu fayyise dheekkamsa bara baraarraa adabbii bara baraarraa firdii bara baraarraa waaqayyoon jireenya keenya oolche ulfinni isaa haa ta'u. Kanaaf macaafni Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 gaafa argitan karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan fayyine waaqa wajjin maal qabna? Nageenya qabna. Qabbana qabna. Tasgabbii qabna. Gabii qabna. Gattaa'uu qabna. Abdii qabna. Araara qabaachuu kan dandeenyu waaqayyo wajjin karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Namni karaa kanaan araara qabu nageenya qaba waaqayyo wajjin. Waaqayyotu araara nu kenne waan ta'eef. Kanaaf waaqayyoon karaa dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaadha karaan kun kan dhufe. Kanaaf wangeelli haga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti lallabamuun, himamuun, barsiifamuun, dhuga bahuun walirraan cinne gaggeeffamuu kan irra jiraatuuf. Asuma macaafa Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 25 haga 26 kanuma argitu. Dhiiga isaa isa dhangala'een gooftaan keenya akkamitti akka nu fayyise. Waaqayyoota akkamitti akka nu araarse. Waaqayyo biratti akkamitti akka jireenya gaariitti nu deebise. Kana malee jireenyi biraa jiraachuu akka hin dandeenye. Kutaa macaafa kanaatirraa argitu. Nama waaqayyo Kiristoos hin beekne duwwaadha jireenya bara baraa qabaachuu kan danda'u. Kanaaf duuni Kiristoos duuna traajedii ilmoo namaa keessatti akkanumaan raawwatamee darbe miti. Histirii ilmoo namaa keessatti fannoo irratti ol bahee bara wayii Kiristoos fannifame hin awwaalame hin du'ee hin awwaalame guyyaa 3 booda ka'e karaa abbaa deeme. Traajedii akkanumaan raawwatame otoo hin ta'in parpazii kan qabu kaayyoo kan qabu ilmoo namaa fayyisuuf jaalala namatti himuudhaaf
firdii irraa nama oolchuuf qajeeloo nama gochuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a kaayyoo qabu waaqayyoon ilma isaa du'a kaayyoo qabu fannoo irratti ol bahee akka fannifamu gara jabeenyaan godhe. Kanaaf macaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 gaafa argitan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni jecha koo kana eegu jireenya bara baraa qabaata. Duunillee isarratti injifannoon qabu gara fayyinaatti ce'ee gara fayyinaatti jijjiirame gara fayyinaatti hafe gara fayyinaatti ilma waaqayyoo ta'e jedhe dubbata. Macaafa Roomee boqonnaa 8 lakkoofsi 1. Egaa amma firdii waaqayyoo nama Kiristoosin amanan irra hin jiru. Jiraachuu hin danda'u. Tokkollee jiraachuu hin danda'u. Firdiin ijoollee waaqayyoo irra jiraachuu hin danda'u. Abadan isaan irraa fagaateera. Macaafa Roomee boqonnaa 8 lakkoofsi 15. Hafuurri qulqulluun abbaa jennee kan ittiin isa waamu. Nu keessa kan jiru hafuura maaliiti? Hafuura du'aa miti. Hafuura jallinaa miti. Hafuura cubbuu miti. Hafuura waaqayyo irratti cubbuu raawwachuu miti. Hafuura dhiphinaa miti. Waaqayyoon karaa hafuura qulqulluu guutuudhaan onnee keenya keessa kan kaa'e yaada gammachuu qabbana tasgabbii waaqa fuulduratti galataan dhiyaachuuti. Kanaaf macaafa Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 5 gaafa laaltan hin guddifamneerra gara gaariitti guddifamnee ijoollee waaqayyoo taaneerra. Nuyi du'aa turre garuu gara waaqayyootiin guddifamnee ijoollee waaqayyoo taaneerra. Guddifannaan saba keenya biratti sirriitti beekama jedhee yaada. Kanaaf nama ilmoo isaan taane tokko nama kara fedheenuu walitti dhufeenya tokko hin qabne tokko guddinaan ilmoo isaa godhanii identity isaa jijjiiranii nama ofii godhanii maatii ofii godhanii eebbisanii dhaalaa godhanii kennu. Namni karaa maatii saba keenya saba Oromoo biratti guddifame tokko wanni ajaa'iba guddaa godhu iyyuu. Kanaaf amma guddifannaa akka jedhamee afaan Oromoo irrallee afaan biraatti fudhatamee kan ittiin hojjetamu. Bakka seeratti gaafa dhiyaatellee seera qabeessa. Maaliif namni tokko baayoloojikaalii abbaa sanirra haadha sanirraa yoo dhalachuu baate guddifatan taanan ilmoo isaanii godhamee lakkaa'a lafa kanarratti. Karaa waaqayyoon nama cubamaa nama du'aa namoota jallina keessa turre yoo taane karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gara isaatti nu fide waan ta'eef ilmoo isaan ta'uun keenya mamaan qabu. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 5 Roomee 8:15. Isumatti aansee Roomeen Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 3 du'oota turre. Nuyi maa ijoollee du'aa turre. Ijoollee dheekkamsaa turre. Ijoollee karaa waaqarraa fakkaanne turre. Lakkoofsa 1 irraa qabdanii gaafa laaltan. Tasalonqee isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 laala. Kanaaf waaqayyoon gara ilma isaa du'a isaatiin araara nuu kenne. Ulfinni isaaf haa ta'u. Jireenya nuu kenne. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf du'arraa oollee jireenya bara baraa arganne saba waaqayyo ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf kuni jireenya ilmoo namaa onnee lamaa keessatti gammachuu akkamii fiduu irra jiraata. Egaa maal jenna ree lakkoofsa 10 maal jedha? Nuyi ammallee diinota utuma taanee jirru du'a ilma isaatiin waaqayyotti araaramnee amma immoo nuyi warra isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalatti ooluuf jirraa. Mamaa kan qabnu nutti maa jira? Waaqayyoo ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya mamaa kan hin qabne. Eebbi keenya mamaa kan hin qabne. Shakkii kan hin qabne. Ashuraansii kan qabu. Waa tokko waaqa sababa diinatiin, sababa namaatiin, sababa maaliitiin mamaa tokko kan hin qabne. Guutuu kan ta'e, full confidence kan ta'e. Waaqayyoon karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina nuu kenne guutuu ta'uu isaa hubachuun baay'ee barbaachisaa. Kana yeroo haasofnu akkuma dura dubbachaa ture, kana ta'uun keenya cubbuutti deebuu keenya. Namoonni shakkuu kan qabnu fayyuu keenya malee yeroo kana ta'u ijoollee waaqayyo gammachiisuuf ka'u malee erga fayyanii, erga wangeela hubatanii, erga dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos arganii, erga yaada waaqayyo kana hubatanii, erga waaqayyo wajjin araaramanii. Araarattu nu ta'e waaqayyo wajjin. Gaarummaa waaqayyo nu ta'e. Saniin booda gaarummaa waaqayyo kana namatti himna. Waaqa fuulduratti gad of deebifna. Waaqa tajaajilla. Waaqayyoof kaanna. Waaqayyoof jireenya keenya. Warri waaqayyo bira turan, Kiristoos bira turan bara san maal godhan? Jireenya isaanii guutummaa guututti wangeelaaf dabarsanii of kennan. Warra abboonni sanii boodas tura kanuma raawwatan. Nurraa illee kan eegamu har'a kan. Fayyuun keenya mataansaa gaarummaa waaqayyoo jireenya keenyarraa mul'atu irraa beekna. Fayyuu keenya maal hin beekna? Ijoollee waaqaa ta'uu keenya maal hin beekna? Afaaniin waan haasofneefi, namatti waan himneefi, waan lallabneefi, waldaatti waan deddeebineefi, waan tajaajilleefi jireenya keenya keessa gaarummaa waaqayyoo mul'achuutu irra jiraata. Isa evidensiin jaalalli waaqayyoo jireenya keenyarra jiraachuu kan mul'isu
ragaa guddaan isa kan. Isa waaqayyoon nuu kenna. Isa waaqayyoon jireenya keenya keessatti gammachuu kenna. Fakkeenyaaf dhiphina adda addaa keessatti bara hunda jiraanna yoo ta'e. Dhiphinni yeroodhaa gara yerootti jireenya keenya jeeqa'oo ta'e. Jallinni jireenya keenya jeeqa'oo ta'e gaafachuu kan qabnu dhiiga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya keenya irratti galnaqe hagam hubanneerra. Ajaa'iba miraakilii guddaa waaqayyoon nuu kenne kun hagam jireenya keenya tuqeera. Isa yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf nama firdiidhaaf deemu tokko first degree murder nama ta'e akka jecha lafa kanaatti nama jalqaba bakka firdii guddaa jala bu'uun irra jiraatu waaqayyoon kana keessaa ilma isaa kennuudhaan ilma isaa bakka keenya buusuudhaan ilma isaa qabdii gochuudhaan kan kennuudhaan firdii kana keessaa waaqayyoon nu baase ulfinni isaa haa ta'u. Eenyutu kana keessaa nama baasuu danda'a? Nama ajjeesee first degree murder ta'ee mana murtee fuulduratti gaafa dhiyaatu eenyutu isa fuuldura dhaabatee bakka isaan du'uu danda'a namni jedhu eenyutu jiraachuu danda'a? Eenyutu jiraachuu danda'a? Isanuu nama cubbamaa nama tokko miti nama addunyaa cubbuu addunyaa kanaa guutuudhaaf. Gara biraatiin immoo kana satisfy gochuu kan danda'u eenyu? Nama du'an kana bakka isaa bu'ee firdii kana fudhatee waaqayyo satisfy gochuu kan danda'u gammachiisuu kan danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaa ture. Nama qulqulluu waan tureef waaqa qulqulluu nama qulqulluu waan tureef ulfinni isaaf haa ta'u. Kana malee waaqayyo fuulduratti araarri jiraachuu hin danda'u. Macaafni Ibrootaa boqonnaan 7 lakkoofsi 25 waa'ee kanaati kan himu. Yeroo hundumaa waaqa fuulduratti karaa kanaan dhiyaachuu keenyan fayyina keenya kan himu. Fayyina kana immoo Kiristoos nuu kenna inni immoo hin danda'a jedha. Waaqayyo diinota taanee otoo jiru nu fayyisuu isaa duwwaa otoo hin ta'in isa fuulduratti gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhiyaachuun keenya nu fayyisuu akka danda'u mamii akka hin qabne fayyinni keenya guutuu akka ta'e fayyinni keenya kanaaf seexan yeroo baay'ee kiristaanota har'aa karaa adda addaatiin attaak gochuu kan barbaadu ati fayyinni kee guutuu miti hir'uudha ganaan raawwatamne hin soba karaa adda addaatiin nutti himuu kan barbaadu fayyinni keenya kan raawwatame jireenya waaqayyoon nu kenne garuu immoo jireenya waaqayyoon nu kenne kuni jireenya keenya irratti akka mul'atu jireenya keenya irratti akka fiixa baay'inni isaa mul'atu jireenya waaqayyoon nu kenne kun namatti akka mul'atu akkuma duriitti jiraanna yoo ta'e fakkeenya akkuma Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa jalqabee jiru namoota du'aa taanee yoo jiraanne dukkana keessa yoo jiraanne akkuma duriitti jiraanna yoo ta'e akkamitti dhiiga Kiristoos kana beekuu keenya maaliin beekna? Yeroo hundayyuu ilmoo waaqaa namni ta'e tokko Kiristoos fakkaachuuf hojjeta. Tajaajila, gadhuu deebisa, dhiifama godha, dhiifama fudhata. Bahee gala waaqa fuulduratti ilmoo waaqayyooti, hin faarfata, hin gammada. Wangeela namatti lallaba. Dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos sodaadhaan osoo hin ta'in gammachuun eeggata. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf macaafa Roomee kana waaqayyoon araara kan ittiin nu godhe ta'uusaa fannoo irratti du'aan waaqayyoon kan nu godhe isa guddaa dhiiga isaa gannaqu waaqayyoon nu godhe ta'uusaa kan nutti himaa jiru. Waaqayyoon kanaaf jireenya namaa karaa adda addaatiin sheep godhaa akka deemu ayyaanni waaqayyoo cubbamtoota fayyise. Ayyaana isaatiin waaqayyoon kara keenyatti dhufe. Ayyaanni waaqayyoo jireenya keenya tuqe. Kanaaf cubbamaa gara ayyaana waaqayyootti fiduu kan danda'u dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee karaan biraan jiru. Galanni biraan jiru. Akka namoonni qulqulleessuudhaaf yaadan, akka namoonni of fayyisuuf yaalan, akka namoonni nama fayyisuuf yaalan waa gochuudhaan karaan akkasiin jiru. Jireenya bara baraa argachuudhaaf karaa dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee isaan attoon ta'u isaan fayyuu malee karaan biraan jiru. Lakkoofsi 11 maal dubbata? Kana duwwaas miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin amma araara waan qabnuufis waaqayyotti gammaduu keenya hin himna malee gammachuu qabaachuu qabna. Namni waaqayyo fuulduratti fayyade karaakterii kiristaanaati kuni amala kiristaanaati amala nama fayyeeti amala nama Kiristoos beeketi kuni gammaduu keenya himna malee eenyutti himna? Ofitti himna, namatti himna, seexanatti himna, addunyaatti himna, bara hunda himna. Bara lafa kanarratti waaqayyo nu kenne ashuraansii qabna, abdii qabna jenne isuma immoo jiraanna, isuma immoo raawwanna, isuma labsina. Kanaaf jireenya keenya keessatti waaqayyoon kana raawwate. Filiphisiis boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Gammadaa ammallee itti deebi'ee hin dubbadhaa. Gammadaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin gammadu. Gammachuun keenya gammachuu daangaa hin qabu. Waan of fayyifnee miti kan gammannu, waan waaqayyoon nu fayyiseef gammanna, galataan gammanna, ulfina isaaf kennuuf gammanna. Gammachuu duwwaa miti, gammachuu keenya kana hojiirra oolchuuf waldaa keessatti akkamitti hin tajaajila gammachuu waaqayyoon nu kenna. Araarri waaqayyoon nu kenna.
comparability maalii wajjin wal bira qabamee ilaala. Nama wajjin araaramuudha. Nama cubbuun irratti hojjetamee fi dhiifama gochuudha. Kuni cubbuu hagamiiti? Cubbuu xiqqoodha. Jalila xiqqaadha. Dadhabina xiqqaadha. Dhiifama Waaqayyoon nu godhe dhiifama bara baraati. Du'a bara baraa keessaan oolti. Kanaaf obboleeyyan namni nu barbaanne dogoggora, cubbuu, jallina waan nurratti hojjetaniin sammuun keenya dhiphatee isaaniif otoo dhiifaman godhin hidhaa keessa jiraachuu nurra hin jiraatu. Waldaa keessatti, fellowshippii kiristaanaa keessatti. Kanaaf wangeelli keenya fayyinni isaa daangaa kan hin qabu. Jajjabina guddaa kan nu kennu karaa barbaanne. Kanaaf Kiristoos fayyina kiristaanaa keessatti dubbii ijoodha. Seencherii jalqabaarraa jalqabee haga ammaatti fayyinni wangeelaa kan lallabu karaa Kiristoosiini. Giddugaleessi wangeelaa Kiristoosii. Of course Waaqayyoon Abbaa, Waaqayyoon Ilmaa, Waaqayyoon Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoon tokko. Garuu dogoggorri guddaan bara jalqabaatirraa jalqabee haga ammaallee jiru Kiristoos kana waan biraatti makuudhaan, irraa xiqqeessuudhaan, itti dabaluudhaan barumsa godhamutu yeroo baay'ee nama karaa wangeelarraa maksa. Kanaaf Kiristoos fakkaata kun dhufee booda waan biraa ta'e argama. Kun Kiristoos lallaba. Kiristoos gooftadha jedha. Gooftota gooftotaati jedha. Garuu wanni lallabu waan gara biraati. Wanni inni godhu waan gara biraati. Inteenshiniin isaa waan biraati. Waldaa bana tajaajila isaa kan biraati. Horii isaati, kabaja isaati, ulfina isaati. Haasanni isaa, barumsi isaa, baagalli isaa, waan hundumti isaa gaafa laaltan waa'ee seexanaa, waa'ee lafa kanaa, waa'ee foonii, waa'ee addaa. Namoonni akkasii Kiristoosii waliin beekan. Namoonni akkasii wanni isaan hojjetan waa'ee lafa kanaati. Namoonni akkasii wanni isaan hojjetan hundumtuu waldaa guddaa dhaabuu danda'u. Nama baay'ee waamuu danda'u. Qabeenya gaarii qabaachuu danda'u. Umurii dheeraa jiraachuu danda'u even. Garuu Kiristoos beekuun transformation geeddarumsa jireenyaa hin fidu taanaan namni Kiristoosin waliin argine. Ulfinni Waaqayyoon garuu akka Kiristoosii wal arginu nu godhe ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf fayyinni keenya karaa Kiristoosii nu ta'uunsaa mamaa kan hin qabne. Duuni Kiristoos fannoo irratti fannifame jireenya keenya fayyina kan fide. Jaalala kan mul'ise ta'u karaa macaafa qulqulluu. Kanaaf giddugaleessa macaafa qulqulluu dabamni wangeelli keenyatti ta'uu danda'u. Kanaaf saba Waaqayyo. Kanaaf karaa kanaan maaltu nu ta'e? Tokkoffaa baraaramuun nu ta'a. Hin baraarane. Redeemed taane cubburraa. Roomee boqonnaa 3:24. Redemptionii guddaa Waaqayyoon cubburraa nu godhe hin raawwatame. Hin baraaramne. Inni lammataa araara nu ta'e. Araara Waaqayyoon nu godhe. Roomee 3:25. Waaqayyoon ilma isaa nu fannisuudhaan bakka keenya adabuudhaan maal nu godhe? Araara nu godhe. Inni lammataa. Kan gara biraa maal ta'e? Jireenyi keenya karaa Waaqayyo kanaan argamuun isaa cubbuu keenya kaansilii godhe. Cubbuu keenya hin irraanfate. Cubbuu keenya jireenya keenyarraa remove godhe. Waaqayyoon diinummaa nu wajjin qabu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos remove godhe. Diinummaa Waaqayyoon nu gidduu jiru karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin ka'e, hin jijjiirame. Kana Waaqayyo irraa arganne ulfinni isaaf haa ta'u. Asuma boqonnaa 5:10 kanatti ilaala. Qolaasiis boqonnaa 1:21 ilaala. Waaqayyoon otoo isaan diina taanee jirru karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos araara nu godhe, nu fayyise, jireenya keenya jijjiire, diinummaa isa wajjin qabnu fayyinatti nu jijjiire ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo wajjin maal argan? Hin baraaramne, hin araaramne, itti aansinee immoo fayyina argan. Waan sadeen kana arguu dandeenya as keessatti. Hin baraaramne, hin araaramne, hin fayyine. Asirraa kana arguu dandeenya ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kana gochuu kan danda'u Waaqa duwwaadha. Mee lafa kanarratti nama baraaruu kan danda'u jira? Nama araarsuu kan danda'u Waaqa. Nama araarsuun nu rakkisaadha bara kana. Nama wallolee araarsuun nu rakkisaadha. Waaqa wajjin nama araarsuu miti. Nama araarsuun mataan isaa gama rakkina ta'e beektu. Nama fayyisuun immoo yaadamu. Kana waan ta'eef nuyi hin baraaramne, hin araaramne, hin fayyine. Bara addunyaa kanarratti amma maatiin namaaf waadaa galee waadaan isaa hin jijjiira. Biyyi waadaa namaa galee hin jijjiira. Mootummaa waadaa namaa galee bakka hojii keenyatti waan nu godhamuudhaaf waadaan nu galame yaani nama hin jijjiirama. Amanamaa kan ta'e waa tokko iyyuu hin jiru Waaqayyoo ta'e malee. Waaqayyo duwwaadha amanamaan. Waaqayyo duwwaadha yaani isaa kan hin jijjiiramne. Ergaa Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 1:9 gaafa laaltan karaa tokkummaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoositti kan nu waame Waaqayyoon amanamaa. Waaqayyoon amanamaa. Seera Bayisaa boqonnaa 7:9 gaafa laaltan Waaqayyoon amanamaa. Isatti otoo irkattanii, otoo isa amantanii, otoo isaan jiraattanii Waaqayyoon amanamaadha. Waaqayyoon hunda amanamaa. Ergaa Ximootii 2 boqonnaa 2:13 laala.
waaqayyoon amanamaadha. Waaqayyoon abdii namaa kenne irratti amanamaadha. Namni amanamaa miti. Barra amanamaa miti. Foon amanamaa miti. Whatever waan hundumtu amanamaa miti. Hin jijjiiramu. Barri hin jijjiiramu. Namni hin jijjiiramu. Waada namni namaa gale hin jijjiiramu. Namumti sin jaaladha jedhu boru sin jibbe jechuu danda'a. Namumti kanan sii kenne jedhu yaada koo hin jijjiire jechuu danda'a. Bara kana keessattuu change mind jechuun waan salphaa. Kanaaf waaqayyoon sammuu isaa hin jijjiirre. Change mind hin jenne yeroo hunda jireenya keenya irra kan jiru ulfinni isaa saafaatu. Addaamiif waadaa gale boqonnaa 3 Genesis boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa haga Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4tti waaqayyo waadaa isaa hin jijjiirre. Akkanumatti jira waaqayyoon. Kanaaf amantoonni ammayyuu karaa waaqayyootti dhiyaannu kanaan yaada waaqayyoo kanaan amantaa waaqayyoon nuu kenne ashuraansii waaqayyoon nuu kenne kanaan jiraan. Kanaaf jireenya kiristaanaa yeroo baay'ee maal yaadna waaqayyo yaada isaa jijjiiraa jedha. Fayyina waaqayyo nuu kenne yaada isaa hin jijjiiru waaqayyo. Waaqayyo waan godhetti hin gaabbu jedha dubbii waaqayyo. Waaqayyoon fayyina nuu kenne nan gaabbeen jedha. Fayyina nuu kenne waaqayyoon gaarummaa akka hojjennu ayyaana isaa wajjin nuu kenne. Gorsa hafuura qulqulluu wajjin jireenya keenya keessa jira. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya maal godha? Isa Kiristoos nu barsiise maal godha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 nu yaadachiisa. Maal akka godhu? Waaqayyoof akka jiraannu, waaqayyoof akka gammannu, waaqayyoof akka tajaajilu, waaqayyoof akka gadoo deebi'u nu godha malee diina waaqaa taanee akka jiraannu miti. Faallaa waaqaa akka jiraannu miti. Kanaaf waaqayyo yaada isaa jijjiiru jireenya nuuf kenne. Kunis barumsa sobaati. Waaqayyo yaada isaa jijjiira. Fayyina isinii kenne isinirraa fudhata. Waaqayyo yaada akkasii isinii godha. Of course nu jireenya keenya waaqayyo ganuu dandeenya. Waaqayyo irraa deebuu dandeenya. Namni waaqayyo ganuu danda'a. Inni ganuu hin ganamu. Inni garuu of hin ganu. Inni garuu yeroo hunda yaada isaa jijjiiru. Namni gatee deemnan garuu namni yaada isaa dhiibnan waaqayyoonis illee inuma dhiisa. Maaliif kanaaf dubbii waaqaa waa'ee kanaa kan nutti. Kanaaf barumsa sobaa, barumsa dogoggoraa fayyina karaa Kiristoos hin arganne kanarra jiru baay'ee hubachuun baay'ee barbaachisaadha keessattuu bara kana. Kiristoos jedhaa asitti tuqaa asitti waan adda addaa dubbataa asiin kana haasa'aa cubbuu karaa Addaamiin dhufe Daawit kan haadha isaa keessaa jalqabee ittiin dhalate kana kan qulqulleessuu danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaa. Barumsi tokko lafa addunyaa kanarra baay'eedha. Teoloojiin adda addaa jira. Dogoggora ta'e teoloojii macaafa qulqulluu kan hin taane jechuu kooti. Liberaal teoloojii yookaan immoo bakka haala amma keessa jirru kana namni akka of fayyisuu danda'u kan haasa'u. Waan adda addaa jira. Kun hundumtuu yaada gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti nu fayyise keessatti gaafa ilaalamu sirriin ta'u. Kanaaf nu maal gochuu qabna saba waaqayyo? Sammuu keenyan, miira keenyan, hafuura keenyan waaqayyo galateeffachuu nurra jira. Waaqayyo galateeffachuu, waaqayyoof jiraachuu, waaqayyo gammachiisuu, waaqayyoon kabajuun sammuu keenyan, miira keenyan, hafuura keenyan humna waaqayyoon nu kenne qaama keenya guutuudhaan waaqayyoof jiraachuun kanarraa arguu dandeenya. Kana hoo goone duwwaadha. Ijoollee waaqaa taanee waaqa fuulduratti gammachuun deddeebi'uu kan dandeenyu. Kanaaf waaqayyoon baddaa nu kaa'e lafa kanarra iyyuu nu keenya nu amma koo lafa kanarra hin jiru. Akka barumsa wangeelaatti waaqayyoon Efesoon boqonnaa 1 ilaala. Waaqayyoon baddaa Kiristoos bira nu kaa'e. Nu lafa kanarra fooniin jirra malee baddaadha hafuuraan kan jiru. Kanaaf nama lafa kanarra jiru iyyuu miti. Kanaaf macaafni Qolaasiyees boqonnaan 3 lakkoofsi tokkorraa jalqabee isin waan baddaa yaada malee waa lafa kanaa yaadina. Isin waa'ee jireenya lafa kanaa yaadina waa'ee baddaa yaada malee. Maaliif nu nama lafa kanaa miti? Waaqayyoon abdii nuu kenne immoo hin jijjiiru. Waaqayyoon gaarummaa nuu qabu hin jijjiiru. Ijoollee waaqayyoon nuu kenne, maatii waaqayyoon haadha manaa abbaa manaa nuu kenne, waaqayyoon nuu kenne waan ta'eef ittiin gammaduun barbaachisaadha. Yeroo tokko waan harka keenyarra jiru. Abbaa manaa waaqayyoon nuu kenne, haadha manaa waaqayyoon nuu kenne, ijoollee waaqayyoon nuu kenne. Whatever challenge fedhe yoo qabaatu eebba guddaa. Fayyaa waaqayyoon nuu kenne eebba guddaadha. Jireenya tajaajila waaqayyoon nuu kenne eebba guddaadha. Bara waaqayyoon nuu kenne eebba guddaadha. Isa kanaan gammaduu tasgabbaa'uun waaqa fuulduratti gadhoo deebisuun barbaachisaadha. Nama biraatti wal dorgomsiisuun compare gochuun sirrii miti. Akka itaa wangeelatiin karaa sirrii miti. Walumaa gala gaafa laallugaa waaqayyoon jireenya keenya kana akkanatti tasgabbeesse waan ta'eef dhiiga isaa gannaquun jaalala isaa nutti mul'ise waan ta'eef jireenya dhiphinaa jireenya firdii bara baraarraan oolche waan ta'eef waaqatti gammadaa jiraanna ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf waaqayyoon waan keenya waan yaadu waan dhiphisu hunduma immoo isarra goona. Ergaa Phexros boqonnaa 5:7 laala ergaa isa duraa. Inni waa'ee keessa waan yaadu waan isin dhiphisu hundumaa isarra kaa'a.
waan isin dhiphisu jira saba waaqayyoo waa'ee maatii waa'ee fayyaa waa'ee tajaajila waa'ee waldaa waa'ee biyyaa waa'ee sabaa waan hundumayyuu waa barbaadanoo taatan waaqarra kaa inni waa'ee keenya waa yaaduuf waa hundumayyuu fiixa baasuu danda'a hin danda'a waaqayyoon baachuu danda'a nu baachuu hin dandeenyu cubbuu baachuu hin dandeenyu dogoggora baachuu hin dandeenyu dhiphina baachuu hin dandeenyu waa tokko baachuu hin dandeenyu waaqayyotti kennina inni take care godha jireenya keenya hakimii maal siin hin jedhe hin duuta namni maal siin hin jedhe ati faayidaa hin qabdu ollaan maal siin hin jedhe ati homaa hin qabdu garuu waaqa fuulduratti ati qabeenya qabda lubbuu qabda fayyina qabda maali waan si dhiphisu kana hunduma waaqarra kaa'e namoonni waaqaa kana godhani namoonni waaqarra kaa'aniiti waaqatti as garagarani waaqayyoon dubbii isaanii take care godha nama miti take care kan godhu akka bara kana arginu anatu take care godha macaafa Ibrootaa boqonnaa 6:11 Filiphisiyoos boqonnaa 4:4 gammadi waaqayyooti hojiin keenya kana kanaaf yaada waaqaa kana keessa jira macaafa Iyyoob boqonnaa 36:11 laala isoo waaqayyotti gammadan utoo waaqayyo tajaajiltan jireenyi keessan karaa kanaan qaba yaada qabu dhiphina qabu yaada qabnu hundumayyuu waaqarra goona waaqayyoon jireenya keenya immoo karaarra buuseera yaada karaarra bu'e kana jireenya waaqayyoon nu kenne kana himamaa hin qabne kana tajaajiluudhaan gammaduudhaan wangeela lallabuudhaan namatti dhugaa ba'uudhaan bara jireenya keenya lafa kanarra waaqayyoon nu kenne barayyuu hin qabnu lafa kanarra yeroo gabaabduudha bara nu jiraan yeroo gabaabduu qabnu kana halkanii guyyaa waa'ee waaqaa yaadu waa'ee waaqaa tajaajilu waa'ee waaqaa gammadu waa'ee waaqaa mediteet gochuu dubbii waaqatiin wangeela keenya kana gochuu danda'u wangeelli keenya isa kam isa barreeffame isa harka keenyarra jiru isa waaqayyoon nutti dubbate isa afuurri qulqulluun har'atti nu gorsu karaa afuura qulqulluutiin jireenya keenyaan itti waaqayyoon sheeppi godhu kanaaf waaqayyoon ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiiga gannaquudhaan jireenya keenya kan karaarra buuse ta'uusaa beeknee karaa kanaan akka gammannu isinitti himuun barbaada kanaaf waaqayyo garuu otuma nu cubbamtoota taanee jirru Kiristoos nu du'uu isaatiin hammam akka nu jaalate agarsiisa jireenyi keenya keessan Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u